Quraanni jecha Allaati moo jecha ergamaati? Quraanni jecha Allaati kan jedhu suuraa qaxxitaa haasa'u nuu fidi. Suuraan 81:19 immoo Quraanni jecha ergamaa kabajamaati kan jedhu nu ragaasiif hinnee jirra. Dandeenyaan deebisaa. Qur'aanni jecha rabbiitii miti jedhaniitiin namootni mormuu barbaadan aayaa qur'aanaa armaan gadii kana dhiheeffatuudhaan qur'aanni jecha rabbiitii miti jedhaniitiin nama mormu. Garuu aayaan qur'aanaa isaan dhiheessan kun faallaadhaan jecha rabbii subhaanahu wa ta'ala ta'uu kan mul'isuudha jechuudha. Viidiyoo kana keessatti waan kana ilaallaa namni muslima taatan dogongorri kun namoota muslimaa bira akka gaheetiin namni hin dogongorreef jecha viidiyoo kana sirriitti biraan gahaatiin ajriin hojiin argadha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جتش إرقامادا ربين كنا سبحانه وتعالى قرآن كنا جتش إرقامادا جريدين دبتي جرا مال جتش كجر وجيني لله جلق أبا قبتي تقفى راتي مالي لله قرآني جتش ربيتي jecha rabbii ta'uu isaa ragaan maaliidha ka jedhu inshallah ragaa isaa tokko tokkootiin wajjin ilaalla sirriitti qabadha. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala qur'aana kana keessatti suuraa Tawbaa boqonnaa 9 lakkoofsa 6 irratti yoo dubbatu maal jedha? Wa in ahadun minal mushrikiina istajaaraka fa'ajiruhu hattaa yasma'a kalaam Allah. Hiikkaan isaa maal jechuudha? Tokkochummaan warra mushrikaa irraa ta'e yookaan warra rabbitti qindeessu irraa ta'e nagaha na godhi jedheetiin akka nagaha isa gootu yoo kan sirra barbaadu ta'e maal godhi nagaha isa godhi hanga yoomiitti hanga inni jecha rabbii dhagahutti jedha. Jecha rabbii ka jedhame kun kalaam Allah ka jedhudha. Innis eenyu qur'aana. Kanaaf rabbiin qur'aana kana maal jedhee dubbate kalaam Allah jedheetiin isa dubbate. Rabbiin suuraa biraa fakkeen suuraa Ghaafir, suuraa Zumar, suuraalee biroo keessatti illee maal jedhee dubbata? Tanziilul kitaabi minallahil aziizil aliim. Qur'aanni kun rabbii injifataa ta'e, ka beekaa ta'e biraa ka buufameedha jedheetiin rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala qur'aana kana akka jecha isaa ta'e akka isa biraa buufame dubbataa jechuu. Nabiyyiin illee Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hadiisa sahiha ta'e kan Imaam Abi Daawud faati suna Jaabir irraa odeessan keessatti yoo dubbatan akkana jedhan alaa rajulun yaxmilunii ilaa qawmihi fa inna qurayshan qad manacuunii an uballigha kalaama rabbii jirana jedhanii tokkochummaan ismirraa ta'e namnummaan tokkochi gara qawmii isaa yookaan gara ummata isaa orma isaa fuudhee nan geessuu jedhani. Qureeshonni akka jecha rabbii kiyyaa an namatti hin geessine na dhorkanii jiranii isinirraa namnummaan tokkochi illee qabateetiin ummata isaa bira nan geessuu jedhani. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kanaaf maal jedhaa jiran Nabi Muhammad jecha rabbii kiyyaa jedhan. Qur'aanni kun jecha rabbiiti yookaan rabbiin irraa kan dhufeedha malee kan Nabi Muhammad yookaan nama biraa irraa dhufee miti jechuu. Qabxiin tokkoffaan isa kana. Qabxiin lammaffaan Qur'aanni kun akkamitti rabbi irraa bu'a? Adeemsa kamiin rabbi irraa gara Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam bu'e jecha haa ilaallu. Jalqaba rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala kallattii sadi'iin ergaa erguun nama dubbisa. Nama tokko yoo dubbisuu barbaade rabbiin keenya kallattii sadi'iin nama dubbisa. Kanallee rabbiin suuraa Shuuraa boqonnaa 42 lakkoofsa 51 irratti maal jedhee dubbata? Wamaa kaana libasharin an yukallimahu Allahu illaa wahyan. Maal jechuudha? Rabbiin nama tokko kallattii sadan armaan gadiitiin dubbisaa jedha. Innis tokkoffaan wahyiidhaan. Wahyii jechuun akkamii? Rabbiin waan tokko yoo namatti geessuu barbaade yookaan ergamaa isaa tokko yoo waan tokko geessuu barbaade maal godhaa? Fuudheetii wantuma san qalbii isaa keessa buusa. Fakkeenya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam hadiisa sahiha ta'e tokko keessatti yoo dubbatan maal jedhanii? Inna ruuhal qudusi nafatha fu'i anna nafsan lan tamuuta hatta tastakmila rizqahaa wa ajalahaa fattaqullaha wa ajmiluu fi talab. Hiikkaan isaa maal jechuudha? Nabiyyiin maal jedhanii? Hafuurri qulqulluun Jibriil jechuudha. Rabbirraa waan kana fidee qalbii kiyya keessa buusee jedhan. Innis maaliidha? Anna nafsan lan tamuuta. Lubbuun takka rizqii isii ajala isii osoo hin guuttatin hin duutu. Sababa kanaaf jecha rizqii keessan tolfadhaatiin bareechisaa barbaadaa jedhani. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam tokkoffaan kallattii kanaani. Lammaffaan girdoo yookaan dahoo duubaani. Girdoodhaan
Fakkeenya Nabi Muusaa akkaataa Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala itti dubbisaa ture. Rabbiin direct itti dubbata garuu Muusaa ni dhagaa garuu Rabbiin hin argu. Girdootu jidduu jira jechuudha. Jira lamaan jidduu. Kallattii kanaanillee Rabbiin nama tokko ergaa erguu danda'a. Kallattiin sadaffaan ergamaa erguudhaani. Ergamaa ergee fakkeenya Jibriiliin fa'a. Jibriiliin fa'a nama tokko ergeetiin akkasitti wahii yookaan beeksisa isaa itti godhuudha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kallattilee sadan kanniin keessaa sadanuu fayyadamanii jiranii garuu baay'inaan Qur'aanni kan ittiin bu'e ergamaa erguudhaani. Ka sadaffaa kanaani jechuudha. Rabbitu Qur'aanni jecha Rabbiiti. Rabbiin jecha isaa kana maleekaa Jibriil jedhamuun gara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buuseeni jechuudha. Kallattii kanaan Qur'aanni kan bu'e. Jechi Jibriil abatee dhufe sun jecha Rabbiiti malee jecha Jibriiliiti miti. Jibriil jecha isaatii miti kan gara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fidaa ture. Jecha eenyuti? Jecha Rabbii gara qalbii Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buusaa ture. Kanallee Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala ragaa isaa maal jedheetiin nu dubbata. وإنه سورة شعراء كيستي وإنه لتنزيل رب العالمين قرآن كن ربي عالما براك بوفا مير أجد نزل به الروح الأمين روحي أمانا ما يوكان جبريلتو إسان قبتين قديبو إجد إن نرتي على قلبك لتكون من المنذرين قلبك إرتي قرآن كانت قبتين ربي برا قديبو سيجد خناب Jibriiltu Rabbiin bira gara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buusee jechuu. Kanaaf Qur'aanni akkaataa kanaan Rabbiin bira gadi bu'ee jechuu. Qabxiin lammaffaan isa kana. Qabxiin sadaffaan jecha ergamaa kan jedhu hoo hiikaan isaa maal jechuudha jettanii gaafachuu dandeessanii. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala Qur'aana kana keessatti iddoo lamatti Qur'aana kanaan maal jedhee innahu laqawlu rasuulin kariim. Qur'aanni kun jecha ergamaati jedheeti isa dubbate. Jecha ergamaa kabajamaati jedhee isa dubbate. Tokkoffaa suuraa Takwir lakkoofsa 19 irratti. Lammaffaa suuraa Haqqaa lakkoofsa 40 irratti. Suuraa Takwir lakkoofsa 19 irratti ergamaa kan jedhame maleekaa Jibriil jedhamudha. Akkasuma suuraa Haqqaa lakkoofsa 40 irratti ergamaa kan jedhame immoo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanaaf Rabbiin keenya Qur'aanuma kana jechuma isaa kana maal jedheetiin dubbate inni jecha ergamaati jedheetiin dubbate. Jecha ergamaa jechuun maal jechuudha ka jedhu inshallah wajjin ilaalla. Akkuma amma dabarsine aayaa lamaan dabran keessatti Rabbiin Qur'aana kanaan jecha ergamaati jedheetiin dubbatee jira. Ergamaan immoo qaama isa erge qaba. Namni tokko fakkeenya ergamaa yookaan nama malaktanyaa ka jedhamu afaan Amaariffaatiin namni malaktanyaa yookaan ergamaa ta'e tokko ergamaa erga ta'e maal qaba jechuu qaama isa erge qaba jechuu. Qaamni isa erge kun eenyu? Rabbii kennaa jechuu. Rabbitu isa erge. Kanaaf jechi ergamaan qabatee dhufe kun jecha isaa osoo hin taane jecha eenyuti? Jecha ka ergeeti. Namni tokko ergamaa yoo jedhame jechi inni qabatee dhufu jecha eenyuti? Jecha ka ergeeti. Qur'aana kana sirriitti xiinxallaa. Aayaa kana sirriitti xiinxallaa. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala Qur'aanuma jecha kiyya jedhee dubbate kana maal jedheeni? Jecha ergamaatii jedheeni. Jecha ergamaa jedhe malee jecha nabiyyiitiin jenne yookaan jecha malaayikaatiin jenne jecha ergamaatii jedhe. Kanaaf ergamaa ka jedhame kun ammoo eenyu yookaan rasuul yookaan ergamaa ka jedhame Jibriilii fi Nabi Muhammadii sallallahu alaihi wasallam. Mursil yookaan kan erge hoo eenyu? Rabbi. Mursal yookaan ergamaanoo kan ergame hoo eenyu? Qur'aana kana. Kanaaf ergamaan qabatee dhufe sun ka eenyuti jechuu? Ka ergeeti. Ka erge ammoo eenyu? Rabbii keenya jechuu. Kanaaf Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala gaduma siqeetiin aayaa gadaan irratti maal jedhee dubbate? إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون جدي قد سكيت مال جدي تنزيل من رب العالمين قرآن يكون أحب عالم براكبو فمير أجر كناف جتش إرغما جتشو نساء يروسان كدوبتا جرو إرغما كي يوان جرو في جتش إرغما يروسان دوبتا جرو إرغما تو يروسان وان دوبتا جرو جتش إرغما جرامي مالي جبريل تفكينا نبي محمد صلى الله عليه وسلم يروسان yeroo dubbateetiin gara Nabi Muhammad dabarsan Jibriiltu dubbataa jiraaf jecha Rabbi maal jedheen? Jecha maleekaatii jedheen yookaan jechi ergamaa kiyyaa ka Jibriil jedheen. Akkasuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waan ofii isaaniitii dubbatanii ummata geessaa jiraniif jecha
Rabbiin Nabi Muhammaditti achi erkisee maal jedheen jechi ergamaa kiyyaati kan Muhammadiiti jedheeni jechuu. Sababa kanaaf jecha jechi ergamaa jedhameetiin dubbatame malee isaantu of biraa kaase jechuudha miti jechuu. Jechi kun jechi isaan geessaa jiran kun jecha isaan of biraa kaasanii haasaan jecha osoo hin taane jecha ka ergateeti. Kanaaf Rabbiin maal jedhee dubbate jechi ergamaati jedhee dubbatee jechuu. Qur'aana kana osoo xiinxalanii wallahi ajaa'ibatu keessa jira. Kanaaf Qur'aanni jecha Rabbiiti jechi ergamaati ka jedhame ammoo yeroo isaan waan dubbataa jiraniif jecha Rabbiin jechi ergamaati jedheetiin itti erkise malee isaantu of biraa kaase jechuudha miti jechuu. Akka isaan of biraa hin kaasee ragaan maali ergamaa jechuma jedhu kanaa jechuu. Hubattan jedheetiin yaadaa dogongoroota garaagaraa Qur'aana irratti kan ka'an inshaallah deebii wajjin deebisnaa. Barnoota islaamummaadhaa hordofuudhaaf YouTube irratti Mujaahid Fillah ka jedhuun, TikTok irratti Mujaahid Fillah 2 ka jedhu follow gochuudhaan, Telegram irratti @abduu islam apologist ka jedhu hordofaatiin barnoota diinii keessanii hubadhaa isiniin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.